godhin dhiis. Okay. Warri tiyyaa waan ansi gaafadhe naa deebistee haadha tiyya galatoomii ani fiidiyoo keetii jiran jennee ati waan akkanaa dalageessin hin jennee dalaydee jirtayyan si gaafadhee hin dalaynne naan jettee warra waan akkanaa dalaydee jirti siin jedhu jira yoo jedhu sun fiidiyoo keessii fiidiyoo hooyin siin jee inni sobaa osuma godhee mirga kiyya naan jettee teenyeetuma fiidiyoo kan kee hanga ijoolleen ergitu eeggan. Fixanne amma yoo muniiraa nagaa gaafachuu barbaadde nagaa gaafadhu abdii keenya waan gachuu barbaadde ji'aati. Ammoo hanga ijoolleen fiidiyoo ergitu asuma waliin teenya ani fiidiyoon ergamnaan qad godhee dhumata kana mul'isa. Sodaata kamalee kana wanni jiru bara amma dubbii finne amma xumurra jirra maa rakkoon hin jiru. Okay dubbisi amma muniiraa ni dandeessa. Warri inni muti fedha qasoo walaalte muti fedha qasoo dubbadhu. Nama dabbal jidduu hin xiqqishoo jidduu seenu. Osuma abalu dubbadhu gannuu ati gidduu seen taarabisa taadhu. Wanni ni seenu fedha maal jedhata? No naguma asirratti illee naguma asirratti eenyu dhageeffadhu dabbal. Nama nagiyaa. Gurmeessaan dhageeffadhu abaluu haa dubbatu kenna abbaa sodaatu. Gurmeessaan haasoo jireenya isaa keessaa tiktaa gubbaa fiddee mana kan keetitti jiruu namaa jeequun tun maal faayidaa sii qabameeti? Maal baanta? Amma maali warri asii fiddee ijoollee. Maaliif baanta gurmeessaa? Warri inni tun amma biyya san keessaa deemtee jirtii miti suutii keessa hojii jirti? Jireenya maaliif baanta jaroo? Jireenya kiyya takka kana laaqamu hin jiru ani waan takka. Gurmeessaa yoo muutii akkanaa qabachuu deemte gurmee. Laa gurmeessaa deemida gurmeessaa kiyya waa takka waan nagootu hin qabdu waan nagootu hin qabdu nagaan boqodhu. Jalqabarraa kaastee galgala kana isaa takka osumii addabbaa rakkoon ta'e maali? Maaliif naaseen? Ati rakkoon ta'e maali? Nama gadi hin darbiin nama yaada kannachuu fedhu abbaa fedhe maan taane. Ati ilma Just an example. Sharmuuta abbaa fedhanii hin qaanessa mirgaan itti qaban. Sharmuuta abbaa fedhanii hin qaanessa mirgaan itti qaban. Bazzirtino. Sharmuuta abbaa fedhee qaanessu mirgaan itti qaban. Abbaa fedhe baalegee taanaan qaanessu mirgaan itti qaban. Muttee abbaa fedhana taraafikaan. Eeyyuwa muttee waliin ni jiraannaan ammaa si baasa wardaa yoo muttee waliin ni jiraatte ammaa si baasa. Muttee waliin ni jiraannaan ammaan si baasa. Deemi addatee guddoo tola irra xafadhu muttee warrini muttee Okay ammaan si baasa. Wardaa osumee anaarra sun ammaan si baasa. Baasa turtee bar ni turtee yoo ati dabbaan dhiira keessaa baay'ee mirgaan itti qabeessa immoo. Lala obsa qabaadhu dhageeffadhu. Kenya masalan kau uragan jalan namo abba bermaden kan isa. Arraba abadan siin kannu. Gana bochan warda. Warda. TikTok. Warda ben media keda ke banadu. Ben media keda ke banadu. Bahala obsa gumman qabaadhu jalan. dabbaan ati kanitiin. Dabbaan ani ni. Takka tini sini bida. Dia matis. Okay bye. Bye munirati. Bye. Bye. Hai dabbaan maal taate ilmoo nama obsa qabaadhu. Okay warini atis ciao. Ciao. Haram bana. What a bit. Kana wono. Dabbal eenyuun kan kee qoy Kadir waan silaanaa gootu san dhiifadhu dachiin seen abbaan barbaadde dhugaan jiraannaan hayni jiraannaan baalagummaan jiraannaan sagagaalummaan jiraannaan shalmuuxummaan jiraannaan qaama fi gurgurachuun jiraannaan and just like in politics dabbaaliyan tolcheen irraa sawa hudduu haadha abbaa fedhee asirra fideetiin fuuldura keessa haanuma jiraattu eenyuu foqa bajaan qabu baalagummaa irratti eenyuun na bira wal qixa immoo waan barbaadde ji naassi bulcha abbaan barbaadde bulchaan kee ana maqaa sin balleessu sin qaanessu ati sagagaaltuu taanaan baalagee taanaan ragaan kee sii baanaan ragaa keetii wajjin qat godhee ijoo uummataa dura siin dhaaba haazal ana sin sattaruwan erge ammadi amma erge السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. lol taasanu alaikum salaam. دبل درسي مناسا قيسة وام. jireenya namaa beekino jireenya namaa miidhaa gubbaa jira jireenya namaa sagagaaluu mala naassi sale jiru abbaa fedhee seenaan. Boo dabbal qabbanaa hime. Aboo itti haa dubbatu dhiisa itti haa dubbatu. Dhaga ilaal dabbal qawwee malee. Haa baafatu dhiisa bala baafatu. Qawwee malee. namni gisee isiniitu akkana oomishan dabbal bar jala haasoytanii hanga fixatuu obsaa kaa. Hangamta kan kabajee boobsee uummata kana kabajee boobsee qulqulleessa. Obsaa gisee fixatee ni dhiis. hanga fixatuu obsaa emotional maan nama gootan.
خبجي تسين كل ليس ما كان كسين كل ليس يو جرات شو يا- بتقول لن تدي فمس أجابتو يو جرات مو في دوخي أصحابتو قبسي تاي Maikii يقدو cufadhaa namni dubbatu jira. Maikii cufadhaa. Hai. Siboo uummata Kusin maal akka irraa taanan. Wallahi ani ana dabbal dubbatu yoo jala dubbattan ani tarkaanfii fudhatanaa bakka dabbal na dhiis. Naga lakkisi bakka dabbal. Dabbal naga lakkisi. La kawwe malee na dhagaye. Mee na dhagaye iyyee. Indagoo haasawutiin jiran sawu. Hai. Haasawutiin jiran sawu. Sirreessu jiran sawu. Iyyin. Ayyee nuus naan iyyin. Bara ati bayyaan ati emooshinaa nama godhu jiraa bar. Akshinaan fudhadhu. Wallahi dabbal tatanaachi. Aboo Khalid. Shut the fuck up. Utatis. Fucking gabare. Gabbu yatis. Kunolal. Dabbal. Wani nanjoo kana unola atu. Ummata. Wani mana jootu sinagadu. Namadis. Dabbal wani jachi jiru. Dabbal laali si dubbatu jira. Mee wani barsiisu jirtu bar laal. Mee guutaa kana mucaalli sala. Dabbal wani ati barsiisu jirtu. Kana booda na buuftee siin gabbuusa wallahi. Haya sim buus bakka dhiifamaa haya dhiifamaa. إبراهيم بوسين نبرة كلام بوسين Okay. Dhiifama wallahi dhiifamaa jira khiyala. Laal guutaa kamee walaa dhageenyi. Wanni dabbal jechu jiru yooniin an dubbachaa jiraadhe dubbii katolchaa jiru isa. Dabbal wanni godhaa jiru laali nama dubbii hiina jalaan jeen mana dibbee sheekana Hussein jirtu tana maayikii cufadha bar tana hiina jalaa jala. Hiina jala. Bar Oromoo yaasii dubbatanii bar. Ni talaffasanii bar. Hayyee sintaane hayyee sintaane dubbee. Injau hayyee nama jalaan jaamu maayikii cufama. Maayik laali wanni jechaa jiru laal dhugatti wanni isin barsiisaa jiru dabbaal kana laal wallahi dhuguta kala dabbaal kana qabadhaa ijoolleen Harargee. Anna jibba andantaan qabu garuu mucaan kun wanni inni godhaa jiru ummata afaaniin maqaa nama balleessu kana ol baasee saaxilaa jira. Wanni inni godhaa jiru ummata kana amma obboleettii wardaa inni maqaa isii tolchu jira malee hammeessaa hin jiru. Wanni inni godhaa jiru koortiidha. It's called judgment day jam. Koortii jechuun haqa namaa baasu. Haqa irratti immoo takka maqaa nama balleessuun kun hafuu qabaadha. Waan jedhurraa. Because waan hedduu yoo namni amma Oromoo keessatti yoo namni amma makiinaa takka irraa makiinaa takka seente intalti tun baalagee siin jaa yoo ati gartee nama akkam nagee jetteen intalti tun sharmuuxaa siin jaa yoo ati wanni siin jaa kuni maqaan kun hafuu qabaa balleessa dhiirtii akkatti maqaa nama balleessitu kuni saaxilamuu qabanii jeeti gama keessaatiin daleeyne baatii meeqa guutuu irra jalagaa jiru kuni barnoota isin ammaas yoo namni dubbataa jiru abbaan manaa dubbataa jiru nama jala dubbii fixuudhaaf hin deemina dubbii isaa fixuudhaaf hin deemina sii miti ka jalqabe ammaas dhaabi akkas hin jaamu haa fixatu mucaan anuu kan inni gutara akka malee dubbadhu dabbaaliifin isaa dhiise maaliifin isaa dhiise because dubbiin kasaati isaatu tolchu jira mee daqiiqaa takka eeggadhaati gidee inni fixee dubbii sirreessee lafa kaa'e sanboota irra dubbatama garuu qadeemnu hin qabnu fiigaa hin jiru mee haa obsinu maqaa balleessaa kana haa dhabamsiisnu jecha joorraa dabbaal kun ka'e deeggaru jirra mucaa kana Harargeen nama dhugaa yoo isin jee biyya Arabaa keessaa namni qabdan dabbaale wallahi na amana abbaa fade Oromoo fedhanii caalamchaan garuu biyya inni jiruutu akkana isa godhe malee wallahi biyya inni jiru kanatti akkana ashkarakkaru mucaan kun yoo biyya kana jiru kana dhufe wallahi na amani namni Harargeen qabdu tiktaa kan gubbarra dhugaan ummata ijoollee biyya Arabaatiif dhaabbati dhugaan dhaabbatu taate wallahi dabbaal kana ani namaaf waan kan garuu dabbaal kanaaf wallahi nin kan waan fedhe mucaa kana hootuun jeen nin kana sponsoraan sii godhaa hootuun jeen dila kana cufa because nama jabaa ifii deeggaruun kabajuuni barbaachisaadha je'eeti malee ani aronnoo mucaa kana beeku garuu eegaan isaa hojii ol baradhe takka ganna buusa wallal garuu nin jaaladha maaliif hin jaaladha because he's the truth faranjii maal jettee he's the truth jechuun inni ka dhugaati nama dhugaa immoo duran dhaabbatina ni qoosa maal godhe garuu bakka Harargee tanatti ijoollee Harargee especially dubartoota kaasuudhaan deeggaruudhaan sirreessuudhaan maqaa tolchuudhaan kanarratti hiddeeffatee jira deeggara dhaggeeffadhaamii waan inni jiru tanaan jechuu barbaadee abseetti fufe. Okay, dabbaar gadiin booda hiika takkan hin harkadhaa.
ودشان ورك دوب لسخي أيه تجين تدنجر أوكي دران درسي السلام عليكم هندي خيسانو لا جزي وعليكم ريفو السلام إيموشنال دبالته وصا wanni godhuchiise yoo jiraate jee kan hin yaadu jala haasa'uusan carraa walii yoo kanneen laakiin daqiiqaa takkaa fi lamatti onnamuu yaada isaanii fixata jeeti yaada. Itti aansee dabbaan أبسي مال waa'ee نيات أبسي مال نيات nyaatamoo? حق سكوري أوكي تو Okay. Duraan dursee dabbaalonni irraa haasa'uu jiru waan biraa osoo hin ta'in moor dhalaaleen teenyas akka if eeydu moor dhalaaleen teenyas maqaa biyya keenyaa dhalaan tun banagaraatti akka namta akkatti dhalaan dudda isii gubba maqaa faamilii isiiti jira maqaa gandaati jira maqaa biyyaati jira maqaa akkana harargee guutuu sanii jira keessaafuu ta harargee irraa haasa'uu jirraa amma ta harargee irraa maqaan sana akkam banneef irraa haasa'uu jira malee dhalaan feete gabbaatee meeshaa sii kannachuu baattee maata kan galchuu bardabbaal irraan kaayyannee bardabbaal. Laakiin maqaa biyya keenyaa san hin nyaatinaadha. Yoo ka nyaattan tees waanuma bareedaa nyaadhaadha. Fooqiifaa jaarradhaati irraa nyaadhaa. Qarshii takkaa fi qarshii lamaan hin nyaadhaminaadha. Assalaamu alaikum. Waanuma bareedaan kana ja'aadha malee waan biraatii miti. Kalammadaa nuti islaama waan akkas akkasii irfirraa eegaati darajaa arabni argee kana duraas feesbuuk irratti arabni sagaraa keessa dhalaalee teenya gisee akkasii miilaa oofee maarree godhu san feesbuukuma irratti as baasuu turaniimi. Arabnummaanu akkas akkan taaneef eegaa yoo waa gootanillee waan viidiyoo kanarraa if eegaa obboleeyyan qiyya. Kanuma bakka waan viidiyoorraa if eegaa hanga feetan waan feetan badii godha. Namni badii hin goone hin jiru. An keessanitti haasa'u takkaa badiirraa taa'ee hin beeku. Takkaa amma xiqqoo dura badiin godhee dhufe garuu irraa if eegaa viidiyoo fi kanarraa. Rabbiin Ghafuurur Rahiim nama araarama rabbiini. Egaa dabbal namni badiin goone hin jiru bar badii dirqama ati badii gurguddoo hin eeggatin baduma xixiqqoo dhibbaa jira bar ka godhu namu badii xixiqqoo dhibbaa jira laakiin badii san gisee gootu badii namni boodatti si arkeetti kana si jiru ta'uu hin qabu badii bakka irraa eeguu qabda hanga xiqqoollee ta'u jechuudha. Kanaafuu sirri nyaadhuu siin jechaa jira. Waan xiqqoo takka nyaatiniiti. Arabarraa nyaadhu fooqiifaa jaarratu qariibaan yoo sanadillee fiidoo viidiyumaa fi kanan tahiin obboleettiitii jette islaamaa ta biyya arabaa keessa jirtu viidiyoon hin nyaadhamin yeroo ammaa wanni nama nyaadhamsiisu jiru ni nyaadha jettee seentee viidiyoon gisee sirraa godhame amata 10 dalaydee kafalta waan guyya takka ati ni nyaadha jettee seente. Absee xiyyaa asumarratti mallee waan takka taniin sirritti himu. Ani arraas boruus iftaan taanis namni waa naa godhe takka hin jiru. Waan takka illee waan godhina dhimma takka hin qabu. Garuu waan sammuun tiyyan ajaj waan inni itti aman yoon jannanni haraami jee jannanni haraami ni nyamalee duban deebu tokko. Lammaffaa jannanni haraami yoon jee garuu si dura qabee si garsiisee guyyaa fi saatii fi ragaa adii gurraacha ta'uu isaa si garsiisee jannanni haraami si hin jaadhu. Jannatu rabbiin halaal godhe san. Hin jawu yoon jee uun baana beekan. Example fakkeenyaaf si godhu jiraan. Akkumaan durattis dubbachaan ture durattis godhaan ture ani dhalaa harka siitiin qaameef waraabdu. Dhalaa namni sobee warraa waraabu. Dhalaa mana madaamii dalaguu dhiistee deemtee qarshii 20 qarshii 10 qaama sii gurgurtu gabbaasee irraa haasa'u yeruma hunda hojiiti. Ilmaa dabbaal akkasii jaanee hamaa sii bota. Isatti hin qaanfadhu. Gaabbii isatti hin qaanfadhu. Ammaas dabbaan miskiinni irraa baratee waan hin amanuuf. Bikka kana waan hin jechuufadhu. Yaa qoonni gata. Laal. Adiin isinitti himan. Nam takkallee sobee gowwoomsee akka ta'e waan haa gootu hin barbaadu. Nam tokkollee sobee gowwoomsee akka na jaalatu hin barbaadu. Because yoon irra si gowwoomse boru gaafa gowwummaa kiyyaa narra barte deebitee na jibbita waan deemu. Waa'ee sagaggaalummaa fi baalagummaa fi badii qaama fiitiin taphachuudhaas saaxilu jalqabaas saaxilaan ture ammaas ni saaxila yoo mulqii ammaas ni saaxila. An sabrii fi sattarrii takka hin qabu asirratti. Abbaan na jaalatti yoo jiraatti akka kana beekteen na jaalatte. Kana jibbitu immoo isteeppii kana qabattee na jibbita. Akkasii kun. Salaam alaikum. An halammadaa waan jechuu fedhu keessaafuu ilma dhiiraa tahee akka nama waan bareedaa dubbatetti meeshaa dhalaatiin qaba. Asirra bahee keessaafuu jaartiin haa godhatee gaafa adda bahan ambar viidiyoo akkasiitiin sibiraa qabaa haje'ee dubbatu fa'a asirra dhageenye takka ja'a. Halammadaa ilma dhiiraa viidiyoo asirratti itti boonee viidiyoo inni gaafa wal jaalatan godhee asirratti as bahee dubbate haa agartan hundi keessan biloo godhaa achi kaayaa Oromorraa
community irraa achi baasaati akka itti dhaga'ame namni biraa dhufee waan akkasiin goone godha. Abseerii asmarratti yaada kee kanan si gabbisa. Gurbaan intala akkas godhee ifi gabbaase qola carraa silaa dubartii 5 fi 6 akkas godhuudha. Takkitti inni godhe sanii yoo gabbaate irraa dubbatte dubartiin 5 sun bilisa baati jechuudha. Saniin siin jechuun jira baramma laalamma namni hedduun takka eeba dhalaa maaliif baastanii maarree kaja'an san waan akkanaa kana dhalaalee biyyarraa dhufte xixiqqootu jira. Dhalaalee biyyarraa dhufte xixiqqoo ta'a. Ammaan tana gizee suudii dhufte qaxxitaa bikka san geessanii waan akkanaa barsiisan ta dalagaaf dhufte san hararraa qabuufi malee dabbaal ka dubbatus dhalaa as baasee kana qaanyeessuufi miti. Waan akkanaati jira irraaf eegaa Oromoo. Nuti kun nam takkaa fi lamaa miti miliyoona meeqaan jirra. Dhalaan takka taas baate yoo as baate hunnotan akkana jirti irraaf eegaa jechuufi malee kaas baasuu deemu badii fi miti sanii subadhaa jechuuf eeneeti gabaabatti. Akkasuma miti dabbaal. Gabbisi gaa dubbiitiyya. Gabbisi gaa. Gaa hojjarra keenya keella. Okay, thank you. Bayan ko kali ki ko dubata bayan irratti reefuu qabu qabne. Okay, bayan irratti qabne haa kasaati. Bayan keenya dhiifama yaa waree mintanii dhiifamee. Rakkoon qabu. Laali dabbaali wanni amma deemaa jiru kun waa lafa ture. Amma ajandaa taatee dhufaa jirti malee waan lafa ture. Magaalaa Riyaa keessa warri jiru ni beeka. Ijoollee warri magaalaa Riyaa keessa jiru ni beeka. Dhalaa mana Arabaan tetteenya. Ta rifeensa cinaa tokkoon gadheerisitee laal fuula kana duraan gadheerisitee yaatu takka. Ta dallaala jettee manaa tetteessee dhalaa dalagaa yaasu tun hundi isii warra dalagaa kee hin dalagne. Hundi isii nama hojiin isaanii hojii saniiti. Ta yeroo hunda asiiraa fi maali muuziqaa Arabaa kana istoorii fi TikTok kana bar takka takkaa jira ta araba mattaltu dharaan takka araba mattaltu hundi isii warrammaan tan akka qaalichi reefu juusanitti isaan jala araba jala oolu galgaluu araba hojii yaattee qunxaa naqattee mushkoofoo qunxaa naqattee ala oolti san ammoo yoonii fi saaxilanii gabbaasanii ati takkanaati jaan tan silaa ijoollee xixiqqoo amma karaa taariba baharaan dhufte kana xariiqa san barsiiftee tumboru akka ajaa'ibatti isirraa magaalattee isaanii magaalummaa beekaseen sun hariifummaa magaalummaa ta isaan booda dhuftees isirraa magaaloo jetteeti qullaa deemti magaalaa keessaa waan kana ammoo gaffidanii saaxilanii ati takkanaati ati takkanaati janii haqa jirutti himanii akka namni baroomsarraa baratu godhuun dirqama saniifuu yoo ragaan jiraate ragaa fidanii gabbaasanii irra dubbachuu if dura loluu fi lafa dhiitanii utaaluu naman baaftu ragaan jiraannaan Arabni video warabeeti kumaatamaan gayyaas. Awwaama munaa carcar maal kan jankana amata tokko duraan arke video as gubbaa olii gad deemtu. Kana Arabnichi gangalchee sakaraantee akka taate taatu. Tilees shamarran keenya warri mana madaamii jirtan irraa waa barattan sirriitti waan kana jala bu'aa irraa waa baradha. Wanni kun waan isin baasaati miti. Waan hegeree jireenya keetitti gufuu taati. Hegeree jireenya keetitti gufuu taati wanni kana. Saniifuu dabbaal jala deemii saaxilii kalolu haalolu ragaan jiraannaan itti muddi. Fayyaate ani abaluu tana naa godha jee abaluu tana na dhorgata jee eenyumaafuu gajjeen salaatu. Yoo haqaan na jaalatta dhugaan na jaalatta yoo na bira dhaabbatte dhugaan na bira dhaabatta. Waan akkanaatiin qabaa abaluu irraa waan akkanaatiin qajeelaa min falligim. Du'een bada malee sagaleen isin qalama malee eenyuma keen gabbaru waan. Dhugaarratti abbaa fedhe ta'e waan barbaadde na godhi waan barbaadde na godhi waan barbaadde. Ini dhimma qiyyaamti. Follow na godhame. Yeroo takka hundi keessan nama qawwee jaamu kana 50 naa guutaa followersiisa. Warri follow irraa hin qabne follow naa godha. Itti fufii dubbadhu Khalid nama 200 hin jirtanii nama qawwee jaamu kana fiidoo waraabeen jira. Fiidoo sanarratti illee follow godha. Asitti illee warri follow irraa hin qabne follow naa godhaati 50 naa galcha. Waan anaati sinin jee challenge dha na follow naa godhan hundi keessan warri irraa hin qabne follow itti ergaa. Okay Khalid itti fufii yaada kan kee. Qawwee follow naa godha hundi keessan. Gan bu'een deebi'ee ijoolleen ragaa guutuu qabdi waan dhimma gartee obboleettii wardaa irratti dallaala waan kanaa guddoo turte. Ta obboleettii wardaa asirraa gabbu'eetiin miseengeraan dubbisee warabbal kaabaa isin fide fi ijoolleen erga hin dhufe manguddummaan dhufe akkam jette ijoolleen. Sirna godhi haalkichi osoo laaybii kanarraa hin baane uummata kana agarsiisaati sirna godhi. Ilmaa eega waddaan akkana xirra gettee kana miidiyaa qabne min falligi miidiyaa min antum miidiyaan kee maali ati eenyu maalati ubba caacaa eccennesh.
Maal miidiyaa maaliin? Neero. Mucaa tokko sodaataadha saniif mucaan hammeen amma mucaa gabbu'eeti rafee. Hoo namni si kabajee tasgabbiidhaan taa'ii haasa'ii si qulqulleessina. Jiraatu raga sirra baana yoo soran jiru orra miidiyaa qabna maaltu min eenyu daffarta miidiyaadhaan ani si mitiiti. Eenyuun abbaa fedhan hin daffarre miidiyaan daffareen dhufe malee hin daffaramu. Dantaa abbaa fedhan qabu cabsee baay'iseen waan dirqiin inni si barsiise eenyu abbaa keetti jaallatee na bare wishaa. Ganammaas dirqamaan na barta malee. Miidiyaan daffareen irraa. Galgala boruutti viidiyoon siitiin ni dhuftii ragaa guutuu wajjin akka galgala boruu nama kuma kudha wali qabeen obboleettii wardaa san nam kuma kudhan duratti TV kaayee daawwachiisan moo eegisna kan godhatti. Wallahi billahi waada isin isene viidiyoo obboleettii wardaa anaa TV itti isin badee isin daawwachiisa jiraannaan jiraachuu baannaan ammoo ijoollee obboleettii wardaa san maqaa kaafte anaa fidee dhiifama gaafachiisa. Haqaaf dubbanna dhugaan dubbanna haqaaf hojjanna eenyumaa maqaa balleessuun barbaadu badiin jiraannaan ammoo namni keenya akka irraa baratuuf ni saaxile. Kun waata. Kuni waata. Abbaan barbaade akka jaalatta abbaan barbaade immoo akka nama itti deemta jechuudha. Dhimma sana arraba maalutti arraba bira arrabsinee quufneeti arrabsamnee quufnee hanga sheekaa roobeetti hanga maalitti hanga kunoo callaa kaayirooti moo ibsishaa jaarsamaa dabbaal mataa akkanaa waat ha akka tarka keenya laaga abbaa fedhe yisiifne in political in power maal fitte eenyuun kee maal fitte yoo siitee qofa kana deemtee hojii jiraanna siitee baannaan waan na fituun qabdu irraa baqasite jechuudha. Kanuma wanni jiru. Nama kuma lamaa fi dhibba sadii keessaa namni qawwee irraa foloo hin qabne qawween ani guddisee maddii kaaye kana warra nagaalatan hundi keessan foloo godhaanii fiidiyoota kallee waraabeetiin jiran eeloo wessan tanii argattanii dhaqaatii foloo naa godhaa. Osoo geemni kiyyan geenye dura osoo geemni kun hin geenye dura yoo xiqqaate nama kana kuma 50 foloo isaa galchuun barbaada. Hundi keessan gaasii qabaa foloo naa godhaa. Okay sittina. Terga hundi keessanuu. Amma sila laalta sila arabni maanta hudduu maal godhee kan takka sittinaa sana. Sittinaa tun hariifummaa isii arabti keessan ittiin fe'amaste malee ifiin fiiduu irraa waraabbatte malee arabni hudduu sitti tamboon dhaamsine. Mana arabaa dalagachaatti mana. Isin laali sabni laali. Mana arabaa dalagachaatti hin fe'amaste. Isin no la tapha isin taphattee isin gargaara gabadha. Isin araba itti dalagatte malee arabni ittiin dalaganne. Differensii gartanii. Yaa. Jijjiirama gartanii. Kana. Isin heeteeti araba kana itti faayidoomte malee arabni isitti hin faayidoomne. Garuu gaafa tokko immoo ittiin faayidoomte immoo qabamtee jidduutti nyaadhamu teessi immoo kanuma keessaas. Wanni kunis akka jiruuf hubadhaa jechuudha. Kana wanni jiru haa fiidiyoo obboleettii wardaa minaamini ijoolleen jiraannaan amma misangiraan dubbisa yoo ragaan jiraate eenyuma abbaa fedee anaa isin daawwachiisa. Yoo ammoo ragaan hin jiraanne ijoolleen dhuftee maqaa obboleettii wardaa akka malee yaamte dhiifama akka isaan gaafatannaa godha. Wardaan iyyitee boochee maraattee abiyyi dhaqxee jawari dhaqxee dabbaala rabsitee I don't know I don't care. An asirraa gabbuunaan jawala kiyya cufadhe gara barnoota kiyyaa gara hojii tiyyaa gara hirriba kiyyaa agendaan jiraannaan haadha tiyyaa taatu obboleessa kiyyaa taatu yoo waan namaa haate yoo sagagaalummaa dalage ani fidee asirra dhoobuudhaaf sodaata kan qabu. Wala garra bakka. Nagee bulaarraa baanaa fiidoon waraabee takka jala seenaatii hundi keessanuu qawwee malee isaa sirrii jiru kana foloo naa godhaa. Ammas guddatee namatti jiru kana nu bu'ee jira. Fiidiyoo gala seenaa fiidoon waraabee irratti ni argattan maqaan isaa nu gubbaa jira. Meeshiin isin gala seenaa hundi keessan foloo godhaa. Warri nu jaalattan, warri nu mararfattan, warri nu deeggartan, deeggarsi keessanii fi jaalalti teessan dhugaarratti, haqarratti, faarsee bulaarraa, walaba ta'uurratti, sodaarraa, walaba ta'uurratti, itti amanuurratti, waan itti amanan hojjechuurratti, dhugaan tarkaanfachuurratti warri nu jaalattan yeroo hundi nu wajjin dhaabbadhaa. Awal walleen gosaa fi gandaa fi udaanii fi maalii fi dubartii fi feemasii fi maalii basii fi joritan ana kan isin kaa'e eenyumarraa hunda lagu. Ani dabbaal nama siyaasaati. Deebinee laayivii wal agarraa waa'een obboleettii wardaa yoo jiraate immoo haa wal darbu ana. Salaamu alaikum. Cawaataa carrisaal. Asirra goolabnaa jechuudha. Akkuma har'aa agartan